oso hammeen naaf godheeti push godha. Maali argitan ijaani waan isin goote. Ta Oromoon gaafa duraa sirba wannoo isin sirbitee fi Oromoon argite miti ummanni keenya waa inni fakkeessu ummata as yaani masaa'ee waan isin goote argine ma amma siin kennite argite amma siin kennite waan isin buufte argite tamti garuu wallahi yuunivarsiitii daalleen caaka asli mooyatamu waan hin goone hin qabdu ta gaafa duraa Oromoon sirba wannoo isin sirbitee sirba 4 kiiloo isin sirbite san kaasanii jennaan jaanii maali yoo namni hundi faarse kaleessa akka asli moomuuf jecha garasi yuunivarsiitii illee cagadi ha wanno godhaatu roobsaa turte jechuudha. Akkasi namni jechuudhaan sii galee bicuusii jechuudhaan keessi isaa marzii qabu guyyaa baasa kaleessa nama danuutu baasa yoo qulqulluu keessattuu siin jaanii jedhamtu sareen antuutni jechuudhaan argitanitti gaa waan isin goote uumee jaan argame. Itu akkasiiti anama waan biraa dhiisee amasii amasaanu jaartii kan ta'e ta'uun fedha amasaanu. Kan eenyu ati na baaftaa bibi amara keessa illee gaafa dhattee nu nyaachifta gaafa Tigiree birallee dhattee nu nyaachifta Eertiraa birallee gaafa dhattee na nyaachifta akka hundattuu iyyuu jechuudha zana jedhee jira gaafa si wajji dabalame jireenya bara baraa jira. Dhuguma abbaan manaa tokko hatees lolees zarafees dur jechuudhaan gaafa na kaffaa'uun hangiin qabadhan ture gabbayee magaalaa dhume jechuudhaan qaame waa xuuxeen gabbaa wallahi sirgumaan siin jedha sakandii tokko jechuudhaan warri kan koo akkasiin na duraa beelaatu akkasiin na duraa rakkattuun fedhuun dirqama abbaa manaa yeroo taatanu jarri dhiiraa dhiirummaan dirqama waa qabaachuu qofaa miti waa wayii faxxara gabbayee gangalan haati na amani in milkoofta hannaaf baate milkoofta maayetta borsaan namaa kan kee ta'an nasan borsaan namaa akka waan kan kee harka lamaan galta dhiisi quba lamaan miti harka lamaan qoy nabni waqtii mootii kaleessa akkaawuntii maal jettu na anaan jettamoo eenyuun jettu makkuu kaleessa shaadha nabni waqtii akkam jirtu nabni waqtii jiru akkaawuntii guddaadha maal beekan barsi dhabee nabni waqtii ate namicha guddaa namichi edaa sun bara uuzu billaahi suma fidde sida namicha akkasii na tume san qaamidha jaartii qabaa rabbii jedhi pirezidaantii maammii anaaf taamiin fedha ada ana qoy maaliif amma giifta dadhabsiifta qoy dhuftee jechuudhaan fudhattee kaatee ishee irratti gootu amma sa'aatiin amma miira keessa galee leefilii 33 seenee saatiin amma bakka hundatti push godhaa jiru kana jechuudha. Saatii kana masaa nama haada. Ijoollee jimmaatii malee kennaan jiru maammeen siin deebisu hin kennini naan jedhanii. Wallahi waan akkanaan qaba. Makiin gaafattu. Maki. yaa maal jetta maammeen giiftara ta'ee bakka hunda push nama hunda sappoorti godhaa jira. Nama ሰፖርት ነው ወደ ማሜ በጣም ጥሩ ሰው እኮ ነው። እንደ ማሜ አይነት ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ መብዛት አለበት። ማሜያችን ሰገንዱማ ሰፖርት ጎደን ጅኒ ወላሂ ጎደን አኒ ማሜ ገንጀለ መስሊም ቦስ በረከትና ጀኒ ጀናን አንቲ ያብራ ዋተከ ከዛ ሂንቀቡ አማተነ ደሜቲኒ ዮ ደቀቲኒ ትከነ ሲረ ኢሲን ደብሱናን ጀዳ ጅረኒ አማሊን በሩፉልኛ ደየት ማሩፉማ ያደ no maalitti fakkaate itumallee jechuudhaan ituma dhuftee jechuudhaan sa'aatii giiftarree ilaalu sana tokkoffaa namichichi Itoophiyaas Eertiraas jinnis miti kana keessa jiru atamma adabamtee dhiiftee minim waan sana keessa si dura koontiraan baateetti maqaan si asuun okay si galee animmoo amma fakkeenyaaf nama badaa antiniidhaan taphatus miti amma geemiin galtee jirti sirriitti amma nama qabadhee jira akkam fedhe maaliyaa qayaa geemiin kan kee maashaallah natti tolaan maaliifuu ubbichaa fayyadamuu miti nama illee fayyadu maammee dhugaa dubbachuudhaaf maal yoo si jibbellee hojii kan kee nama jibbuu miti maal jennaan nama ubbichaa fayyadamu na fayyadu osoo hin taane nama illee fayyadu nama namaaf illee yaadu dhugaa rabbisiin jedha hedduu galatoome anaa na fayyadde kaleessa dhugaa dubbachuudhaaf
ما قدو كان انت اللي سوني شير تقول ناس سبورت ارجع جت سيولين يرو تبتو عندهم ما يبيتا أم من يكون يوم ميرك يسقلوا كبسي قاله أكيد كنا تفعل تاته عندهم ما ليه هذا بيتان أنتو كتو كيشلون غاف مجرد سودا ولا انت بتنو ليه أما فكينا فان دفع itu at sudah walin tabata achi post gore tarara musik as chafaritun jadi saat isa namira ke sagalam manisu sigale amal kunu amal mar ke nyate afe itun amma ankal hessa asli bran senne intana idrisin bran senne amani sigale gafat asli ko fabbe ka wankan waisawe inni kanin gado fakkan ni gado fisin fedan aba fakke fakke suf dufte natin anjatu malna god maltun arraf Sikijibe di se mana gota mana si gota. I am professional. Ani nama sami rade muda wadana galami. Cara kala leher no baisa ben. Nurusin wadana galer. Ishe ke dalat go banya ledera. Akas tanam mamme ko ba Allah rabbi di kaya Amerika af Canada ke sana man kabu an harkan na kabar rabbi di. Demu ma barbada. Ma woni demu baka. Spesi ke sejata. Nama Amerika jirtanu kana kesa koi. Nama tokko Amerika keessa lafa malee nama hin qabu. Meela koofsa tokko na barreessaa mee Ameerikaan Ameerikaan diasporaan. Faaqish haadha faatee. Sila rifeensa dhadhaan kiiloo 30 irratti dhumatee kana akkamii ol deebisuu qabdu moo ol deebisa kaa nu jalaa dhumatti. Habibti ti dhiisimi habibti qaqqabee iyyuu hin quufne amma reef minyootiin natti kaaftee bar. Dhadhaan Itoophiyaatii fi dhadhaan Masriwee hafe yaadatiyaa. Hinnamee kan gadheera isin yaadati yakkuusaa. Maammeen nama Ameerikaa deemuu barbaadaa jira qoyme. Jirtanii gaa isin nama 2,000 kana keessa namni tokkichi Ameerikaa deemu jiru. Firri haadha seenaa takka illee hin jirti gara isin badde wallaale malee. Hin jiru namni tokkichi. Mamme miyuutii jirta. Ummu seenaa. Mamme makiyee nu luqqise. Wayyeeffadhu. Jaarsa itti dhufe doosiin asirraa haasoftu. Biraatiin silaalaan ture sii galee. Tulleen callaalinii tulleen cinaan bu'in mana koo mina misaatii jedhaa jirtu sana akka hin dhiifne rakkoonatti ta'e sii galee garuu maa inni maal ta'usi namni jechuudha mamma abashaa akkaataan itti qaxxa'u jara soddaa Ceni jechuudha mul'irraa murree wal qaxxaana sa'aatii sana laalu. Ji'a 3 guutuu siin jedha maamme ji'a 4 guutuu leencumaan waliin argine ji'a 4. Wallaahi. Sagalee malee leencaa dhagee malee ji'a 4 guutuu leencaa waliin argine namni tokko aanaa lolaa miisenjaraa hin qabu Ameerikaa keessaa fira akkasitti puushina godhuun qabu leencumaan siin jedha ji'a 4 guutuu. Mallooree. Maal beeka wallah pirezidaantii mammee kiyya bakka injiraa miti. Guyyaa 3 soomii siin jedhaa turan kaleessa. Barsanii bar. Maal uummanni miira keessan galle? Intinaan taa'ee isumanni raggatamu kolfa taa'ee Maarqos na jala taa'ee. Si uummanni kun taljii ta'e moo? Na jala seenee bahee bar nama meeqa warri leebilii 36 40 na jala seenanii bayan. Maal akka jarri sii dhufan wanta ni tuttuqin jira? Deesdembar na jala taa'ee kolfa. Marcos na jela tayo kul nantutuk nanjat nangkas mere sert kero vitamun mal talji tayo mo man wallahi sir ma sinjala sir kan la makushti ya isa bibti ya lubbu te to kana ken to himbe ka lubbu barbaachis sir kadi te makin isin inu mana ken tille mbadu lubbu dis margo ani Porki pase. Leenca kennuuf tokko barreessaarte sila isiin elo. Yaa haadhatiya lakkoomsa tokko barreessi jai lakkoomsa lamas barreessi anaa lakkoomsa sadii barreessu deemu. Olmeegalchite. Habibti leenca barreessaarte se'a barane. Sila dhiisu qeema. خلاص قبوي قد دربك قبوي درب يا ربي هياتي الحمد لله هي ما جبدو قبتو يا ربي هي يو قباتن هي أكناتن ربي نسميها هي أكتياتن يف هذا زينا نبوكو هذا سلا إنه مالك إمسي واكن نبيتو حبيبتي كان أبر كني كان كنا برد في قلوم بيكو
Kaleessa leenca gadhiistee baranchi. Araanaa miti. Leenca hunda keessa leencisii kaleessa qal'aadina ittiin tollee bar. Anchi dandeettee tumarra gadhoofte leencaan walmarraa gadhoofte bar eebada jaarsa kana wallaahi billaahi. Hay jaarsa kana bar kaleessan jedhee bar hay jaarsa kana jedhee walla ballaallee ta'u jaarsa jechuun. Jaarsa jechuun maanoo si tusiisa bar waan qara gooteen beenne taata jaarsa waliin. Way jaarsa kaleessuma anuyyuu bakka mi'aa jaarsa kaleessuman arge bar. Way pirezidaantii ko. Thank you galatoon pirezidaantaachin. Meedhiisi wallaahi. Toppi waan ta'u keeti bar neetworkiin na baasee. Booda kottuu seeni kottooti waa shaqaaqqalee waa fudhu kottuu waa kedde yookaan leenca basii buseen naan dhuftee muftaa ishee yoo isa dhugumaa kattee qabamu. Haa canna qamaanii dhugaa rabbi rakkoon qabu dhugaa rabbi. Haa canna qamanii rakkoon qabu dhugaa rabbi. Yoo waan namichi si wanna jedhu taate aadii rakkoon qaban sii kenna namicha dhabuurra ati asii. Jechuun akka intiliitti akkana laalleefanii የራሱ ሰው ስለሆነ አለፈ ምናምን ጀደ ተቆይ ጋር ነላላ ገና ደጋም ቤከው Haayileen caanaas yaada rakkoon qabu baran asli jura gaduudhaaf deebi'ee barmarra lammataa niitoorkii keessatti si qabe malee bakka asli rakkata. Isii kuma shanii illee buuftee kanan se'e jettee wama girgirii tuuttee wama tokko wayii uumuu dandeessa ture. Callu midhameen badamu. Hin banne bar niitoorkii kan keetii bar yeroo si laalu niitoorkiin kan keen jiru. Bultii sadii sooma itti jedhan. La mal bultii sadii sooma kaawwalee nuka ji'aatu narra jira ka guyyaa shanii. Olii gara bultii guyyaa kudhan ta'a bar biyya baqaa keessa guyyaa kudhan soomuun sanuu kan namni naa waliin soomu hin jiru. Osoo haadha seenaa qadaa qabdaa sila walitti soomna sadiin maammeedha waadaa seenee fi shangaa fa duraa walitti qabne. ati leencaan badde yaada faate? Waliin soomna. Ani Nazriin mataan kan kee dheeratee gurra birra gad darbee harma birra si darbee handhuura si qaqqabe kanan soomaan guyyaa shan. Rifeensi yaada faate kun anna gaagaarii ta'ee jira akkami sila itti addadu taalinjaa itti aggalu si mungidi. Soomee Nazrii argite. Handhuura bira jetta handhuura biraa taree bar maashaallah. Sanii bar. Nazrii uummata sana soomuu qaba. Subscribe naa godha wallahi subscribe dhaa fi memberii naa tuqa. Qabaatii san beeksisuu qabda dhafaatee ambaasaaddara qabaatii sanii ta'uu qabda. Dhibaatiin maa namni hundi bitatee jedhe baay'ee wannoodha. Guys, dhibaatiin kana garuu mataa rifeensa nama hundaatiif hin ta'u malee. Okay. Haati seenaallee maa fayyadamtee deenga dabar fudhattee narraa. Tuu qabanattee. Haati baatee jaan dhageeffadhu museenaa mana barumsaa gaafa barattu hedduu goobasiidha jaan beeti. Kutaa tokkorraan qashanii tokkoffaa baati jaan. Namni ijoollummaa isaatiin barumsi dafee galuuf rifeensi isaa dafee dheerate beeti. Saayinsi nama hundaaf ta'uu baasuu danda'a qabaatiin kun jechuu barbaadeeti. Haati seenaa waan jimma taateef kuma takkaan ta'etti kun makiin deebbata. Inaantee puush godha pirezidaantii maammeen illee keessummaadha wal marraa mana kana seene. Hannuyi shukran habiibti. Akkan jedhee bakka yaadannoo isaa bakka rakkoon qabu aslii raggata aadi. Aslii raggata Utuun viidiyoo jiru jaarsa kan koo raggattee beeka deemii leenca sana liqeeffadhu isa ta'u akkuma taate taatee kennuu qabdaani. No, aslii raggata. Akkamitti doktora raggattaati? Uummanni Habibi pirezidaantii maammee jechuun bar nama bar aarsaa sila bar osoo akkasiin dhiisuu baatee itti fuufeeti nama Oromoon akka jawaariitti faarsitu bar pirezidaantii maammee jechuun. maal duukaa kufneemi bara asii. Gizeetu nama ganaa pirezidaantii maammee jechuun bar nama Oromoon jechuudha akka wannoo akka jawaarii kanatti faarsitu bar indee poostii jawaar poostii isa godhe hin argine. Sanii bar tokkicha jimmaa qabnu jenneeti bar mormatti ol qabannee maammee jibbuu waan biraa dhugaa isaa jibbuu waan biraa. Oromoodhaaf tigilii godhee jira 100% godhee fi jira Oromoodhaaf tigilii. Dhugaati. Gizee dhugaa dubbannu akkana nu dhungata faamiliin keenya garan guddee sila keessiin keenya. Kanumaa bare yoo ciccitaa nu harkaa ciccitaa. Akka